Fooqni haa gubbaa jirra. Fooqni isaa gubbaa jira fooqii arabaa. Asirraa chitti fooqii taan irratti toleera. Akkuma harkaa jirtan kun ifa harkamusan gargaara. Manni kun Mana laattaa gaara saaqaadha. Shidamu jira garuu ammoo waan kana abbaa kana akkasii akka hin boonitti jirti beekta. Miti fooqii taan irra dhaabbatti jirra. Garuu immoo haa beeku isin haa baraaruun jaala. Du'aa godhaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkuma nu cinaa dhaabbattan sanii nu cinaa dhaabbaddaa maaliif? Du'aan teessan baay'ee gaarii naaf hojjettee kaatee har'a fuula hara isaanii deebisee jira anilleen. Garuu isaan aga isin gartee nu rakkattan san takka fuula keessan dura finnee rakkifnee isin garsiifna hordoftoota keenya. Beekamaadha. Ni turra malee ni urraa baana boombiin jette sanii beekadha. Numa qabna jira kana ni turra malee amma laalilaa sa'a sagal jirra amma. Sa'a sagal immoo viidiyoon tun ogguun isin miramtu laata. Harkaa jettan namni takka rafee jira yeroo tani hiluma wanni kana goone jechuudha afillee nutti galatoomne hiluma baasuufi malee waan birootii miti. Dhagaa jirtan kun olaa kanama fiiguuf kanaaf isaan akka dutaa jirti. Amma na dhagaye. Jirni tokko. Seetis nyaachifadhu. Shira. Tiyyammoo afaan jirti. Laal. Gurbaasa yoo barree biyya hin Najjaash ammoo hin ajjeesin. Boosan akkanumatti afaan yeroo Najjaash duraan barbaada. Xiyyaa ammoo maal jettan sheekartii baantanii laal. Dhawinsi gartee isa dhawinsa bashaqii dhagahuun qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtaniin isiniin ja'a. Hordoftoota keenya gaarraan kana hunu aanaa kamichiinis warreen gartee miidhamtoonni lama waliin mudatee jira. Hogguun akkana jiru maaliif hin jettani namoota hedduutu maaliif dhugumatti garaan na gubachaa jira jechuudha. Ay garmalee. Garaan na gubachaa jira. Miidhaan xumura gaggeeffamee bara. Kana hogguun jiru sheetartii fi xiyyaan Najjaash jettanii sanii. Najjaashii fi gubbaan sheetartii jettanii suni wanni isaan dura dalagaa turanii hedduu akkana ajaa'ibsaa jiran. Amma immoo jaanii maal qabani? Nayyuma silaanuu gargaaraa turte akkanatti lubbuudhaan dhaabbannu gartee Mujala qabani. Haara qabanii bar. Haara qaban akkuma gargaartii gartee kana haara qaban hordoftoota keenya sheekartii baane sheekartii maal san bu'aa abdii barana abdiin baasee fi'a. Sheekummaa maqaa balleessee jirti saayibu. Garuu ati mujalaa baatiin baantu. Ani waan inni cirjee deemuuf qabu yoonan awwaluuf garuu mammoo booda namuutiif dandeenyee yaa'u jirra. Saniin ala ammaan kana isaan bakka itti hidhamtanii beekaa isa jirta. Hordoftoota keenya bakka raajuun itti hidhamanii hin beeku. Mana ammallee hilwaa geessanii itti gubbaan jamu jiran. Naaf micciir har'aan tana yeroo jalqabaatii fi innis akkuma lafaa ka'e jechuudha. Wanni narra dalagamaa jiraa fi wanni isarra dalagamaa tures waan wal fakkaataadha. Narra bilbilee raajuu waan malee nurra dalagamaa jira bakka itti hidhamsan ni beeka. Bakka waan mana itti hidhaniitti qaban san ni beeka jechaa jira. Halkanirraa ammaan tana yeroon isin gartan kun sa'a sagali. Ifaa gidaara inni jechuudha gooda mana gartee isaanii sanii mana haanirraa imaaraa taanirraa fooqii taanirraa tutaaluu fi haadaan baaniitii fooqii mataa gubbaa jirtu kan akkuma akka hiikkanii tollaa harkaan jirtanii. Fooqii mataa gubbaa jirri jechuudha karaa gabaabatti. Dooraa 8ffaa gubbaa jirra hordoftoota keenya. Gubbaa jirra halkan ragaa sagalii. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamu naaf inni hundi roorrifamaa ture naaf raajuun roorrifamtoota. Anillee dhuga namallee roorrisaa turu booda tana gurbaan aayataan na roorrise. Garuu ammoo amma booda rakkataa bira dhaabbanne jenneetiin jira. Haa ta'u garuu micoosan hilwaasan akka malee roorrisaa jira jarri suni. Bisaan garuu uumamni. Yeroo kana motora shakkaluu. Attuma akka isaanii ta'uun dhabduutu hordoftoota keenya. Amma duubatti inni wanni jettu asirratti. Mana jala jirraa miti. Mana kanaan sirraachuu taaluudhaafis haada dhabnee jirra. Dubbiin akka tokko taatee bara. Hordoftoota keenya amma viidiyoo raajuu irra ilaaltanii jirtan akka nu godhan. Jarri harkallee nu qacabe. Micciiree harkanaan harka kana akkana haansanii fidee jira. Olqabuu danda'u. Tokkoffaa akkan sa'a sagalii. Sa'a sagal jiran maal kanarraa. Garuu ammoo isiniif dhiyeessina jara san waan inni itti qabsaa ni beektan gaa. Ana micciirni beektan. Waan inni takkaniin dhiyeessa jee
Abbaddeen jalaana bu'an. Raajuun nama akkasii murannaa qabu. Amma wanni isin jedhu yoo hayii fi mana kana keessaa dhabnee dhabnu ta'e nama gartee isaan hattoota gartee isaan kun leenjisanii dhabtu akka jiru. Sanbira dabree immoo yoo agartee arraan tana hilwaa asiin achi baanee ati immoo duuba asiin amma duuba michira anas irraa achi ni tola. Ati duuba harkaan achi ta'uu hin deemaa. Duuba amma haada kana yoo naa darbite haada kana harka kamiin qabadhee irra deema amma na keessa deemtee. Haani na keessa deema murana qaba harkini. Garuu harki muraana qaba hordoftoota fayya asirra yoon ol garsiisa viidiyoo san gubbaan laalanii na dhaadatan jechuudhaaf. Laalaan garsiifaman. Viidiyoo san gubbaan laalanii na dhaadatan jechuudhaaf harka qaqqabee taa'u jira. Wanta waan barbaadu. Wanni bakki nan barbaadu maal siite? Ilmaan isaa qabu yoo haadha manaa isaan lachuutu haadha manaa. Mana jijjiiree. Mana jijjiiree garuu irra dheeyinaa bira. Manni amma irra dheeyine san duriif amata sadii dura kan hin beeku achi galuu ture. Bakka itti siidhe sana achi galuu ture duriif. Ammoo ni jijjiirrate. Garuu mana amma dheeyine kanaas barbanuu didaniitti cin gubbaan irra naannoo inni nuti. Gubbaadhaan fooqiidhaan irraa fooqiidhaan tutaalu jirra. Taanitti tutaalu jirraa bara. Fooqiin akkuma tan mucina kan arguu jirtan. Tanuma isin garsiifne sanii hordoftoota keenya fooqiini. Amma maal godhuu qabna ni beektaati. Arraaf ta'uu qabu milkaa'uu baannaan boruu milkooyna. Nuti itti qabsaa'uu qofa beekadhoo raajuu hoyya. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isin hordofa. Isinii dhiyeessina. Har'a dhabnaanis boruu qabna. Ni hundabnu ittiin ajjaanii as baafna hin dhabnu. Nu eeggada. Nama wayii jira beektaa? Yoo hattuudha yeenya asirra nu qaban ammas dhumatti rakkoodha. Maal eeddanii nasi biyya namaa keessa jira. Mana namaati akka malee seennee mataa gubbaa jirra. Akka ta'etti immoo utaala. Garuu immoo yoo gartee isi barbaanne teenyaafuu qabanne rakkoodha beekta. Nama yaachiftu nu. Miicirni jechuudha. Harki egaa reefu waan bulan intaloon kan qabti jechuudha. Utaalu dandeenye. Harki namuraadha amma harki kamalee namurame. Amma na dhage mana kaan gartee mana gartee islaamiyyaa isaan ni jiran jedhanii yaasan gartee. Sanis nam beekaaram bakka. Akkasii mana san dhayyeeti jala teenyee yoo dadhabnee yaa na dhage hanga ilmaan isaa qabnutti abadan hin galu qaba. Nama tokko fuudhuu qabna. Yeroo tana beekamu namni amma bariis dhiyaattee jirti. Bariis dhiyaattee jirti. Makiinaan sarara dhaabbattee waan akka hundee jechuudha. Yeroo amma hara azaana gartee subiitti deemee jirra. Yeroo tana eegganneeti akka foddaallee cabsan akka hawwallee cabsan. An duraan ni beekaa bara inni isaa sagal. Duraan akkanan deemaa baran. Ni beekaa biyyaan maal abdiin ba'an bara abdiin jaan sinammaan seeraa isaanii ni Orang abdi bar. Tertibnya harga apa deh? Sani fokus itu. Rakon kamu. Amal lalu gue ini juga. Amma dua ada je. Mana orang mana kasih anak mana beda tu kita. Anak gue itu ular rakumatan sene ini aja bukan kak. Asal beberapa orang, yani kemarin jaga kertu. Mana bakal itu kalau aku makin ya aku mana megala tu ni sebab kami kegalu sah. Akas mana kana wasai beberapa juga. Ati bar umat lah sirna berada ni sirna baru jadi kan. Aku jadi benar berada adalah kiuwa. Narra adalah kani. Aywa. Sani fu duba. Bas kapso ane ganit kapsa itu jadi biar kani sana wan nabi kani sirna nabi kani rizal. Walin turreme otis. Sani fu amma mana isan selagu ni gaya tek amanis takai. Mana apa tu mesan bakuma makan insan senun dah. Dirkaman berbada lagi dirkama. Dirkam berbada. Siun beraru wajina tu. Nanti. Anda berada di tempat mali fi loni fi lan isa yo abu jaddan ilman sati jarti saga mun din najai ke sakso. Wani kurang mana jashfa nabi mana jashfa sirritin bihan manan tahu malay rakonsa. Manan tahu mi. Manan kenyi malay rakonsa alagala. Ambala ilmani. Nadi mali fi ilmu isa jadi ilman kamu. Jashfa. Tahu tahu tu kawan. Ane calo se. Merah kami itu lan lagi. Buku madrasah ini dia. Madrasah nama tu jorong kan orang dia nak. Suatu malam nanti saya gabung mana salik kita jarti saat itu
ilmaan isaa jechuudha qabnee sibiila gartee hadiida ajaa'iba fuularra qabaataa kan nyaatu akkas. Amma waan gootu qaatu. Ati amma akka goonuun siin maqaa. Ati asiin baata jee. Aywa. Ana siin beetiin asiin baatee ati ganda jarree Umarfaan galansan. Aywa. Ijoollee ollaa hanya galchisan. Boota jijjiiratanii beekan bakka mana keenyaa sana jijjiiratanii jiranii. Aywa. Ganda mana keetti gadi sanii galanii. Karaa san laalta jee. Ana siin beetiin achiin duuba saniin as naannoo. Banamne illaa. Banamne kamma. Yalla. Akkuma argitan walitti fuudhaman ta'anii fooqii mataa gubbaa jirra. Fooqii mataa gubbaa jirra fooqii arabaa. Asirraa chitti fooqii taan tokko torbaana. Akkuma argaa jirtan kun ifaa harkamu san gargaara manni kun. Mana laattaa gaara laasa. Xaaqaadha. Shidamu jira garuu ammoo waan kana abbaa kana akkasiin akkan boo'itti jirti beekta. Miti fooqii taan irra dhaabbitti jirra. Garuu immoo haa beeku isin haa baraaruun jaala. Du'aa godhaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma nu cinaa dhaabbattan sanii nu cinaa dhaabbaddaa maaliif? Du'aan teessan baay'ee gaarii naa fayyiftee kaatee arra fuula kara isaanii deebisee jira anilleen. Garuu isaan aga isin gartee nu rakkattan san takka fuula keessan dura finnee rakkifnee isin garsiifne hordoftoota keenya. Beekamaadha. Ni turra malee ni urraa baana boombiin jette sanii beekadhaa. Numa qabna jara kana ni turra malee amma laalilaa sa'a sagal jirra amma. Sa'a sagal immoo viidiyoon tun ogguun isin miramtu laata. Harkaa jettan namni takka rafee jira yeroo tani hiluma wanni kana goone jechuudha afillee nutti galatoomne hiluma baasuuf malee waan birootiin miti dhagaa jirtan kun olaa kanama fiiguuf kanaaf sareen akka dutaa jirti. Amma na dhagaye.